يوخنا أي أب أرتستوتا قلقدا دكتور علي برا أكسمتي أب أرتستي خينيا قدا كما خنو أب إلمو علي أكسمتي أرتستي خينيا قدا أرتستي خينيا قدا آدم هارون هنو لالتني أغرتن أكسمتي يانغ أرتست ليجند إبسا إلمو أسجرا أكسمتي علي في فري hundi isaanii arraan sana as jiranii ifis nin kaasa kuno amma gaa elemo arraan tana isa jirta guyyaa kana guyyaa anti gammachuu qabu mana obboleessa iyyaa baaqiyyaa bira mana isaa teenyee hadheessaa jirraa aalii dilaa wajjiin dhufne gammachuudha waggaa wal garreenis ni jira isaan keenya guddaanis ni jira Adam Harun akkasumatti ibsaanis ni jira haaliin tungaa gammachuu tana kanatti teenyee wal bu'aasaa jirra galatooma bagan ufaafteen sin jira yaada dhaggeeffattootaa fi daawwattoota viidiyoo kana akkuma Elmo Ali artistiin keenya guddaan beekamaan muuzikshaan akkuma Dr. Ali Birraan jee Elmo Ali jechuun jecha sadiin fixe obbo yookaan immoo Dr. Ali Birraan waa'ee Elmo Ali jecha sadiin fixe DVD Elmo Ali irratti Ali Birraan doktorri keenya beekamaan hayyuun wallisaadha wanni jee jecha sadeen irra deebiseetiin dubbachuu barbaada sadeen DVD Elmo Ali irratti yaa jiru biyya ormaa DVD isaa sana irratti Dr. Ali Birraan jecha sadii kan Elmo Ali ittiin faarse Elmo Ali professional musician je professional singers and the professional actor je hagalato mu jecha sadeen kun khitaaba tokkorraa barreessuu dandeeysan jaani kuno asnu bira jira Dr. Ali Birraan manasaa jirra alla Ali fi firri hundi Ali Birraa Dr. Ali Birraa kametta ayyo akkam jetta veetaneratti veera deebisi ayya ayye mani bra ka wala reference mugarfate jani in shakkine fi kuma Adam Harun refun anje sawa ne kun reference mo wayna laki wiki anje mani bra ka itin dalate angal jiratu yo sibirun jira no wiki mo gafe ketro gafe to khas yakasi sanifu dubina kasi Dr. Ali Birraa hate ولا نجا هاي أتيو أرتيست جمال قاعد أكاسي قبل أباني فيني مبر علي في علي نميمة أنا سندل كنيتين إيه إنه علي سيمول أبشر أكيد نمنا خاصين دوبلا thank you very much أكاسي كمان تأمّا Background Star Hill, most popular motion graphics channel on YouTube. أتيو يا جرا إلمو علي أرميا فوتنا أرميا في mana Dr. Ali Birraan jirra walumaanu akkam jirta mana keenya
يا ده thank you Hamza thank you قالتوني artistii keenya guddaa obbo Adam akkasumas قالتوني sinjan nagaa maqaa artistoota Oromoo hundaan Background Star Hill, most popular motion graphics channel on YouTube. Background Star Hill, most popular motion graphics channel on YouTube.
Background Star Hill. Background Star Hill. Background Star Hill. Most popular motion graphics channel on YouTube. Abba Kenya, Dr. Ali Birra, manisabik niya ang fan English teaching ja, just to show some more respect. Thank you for inviting us today. Our father, Adam Harun, Elemon, you guys led the way for us, for the artists of this country, of the people of this country, for everything that we go through. You guys spoke about it before I was born. You know, a lot of us weren't even born when you guys were speaking about the things you were speaking about. So, Yes. Galatomi Jiu Fena, I'm a beard of name, Gamachu Budo Kabna, Galatomi. Yes. Bravo. Bravo. أنيس أنيس يدول هاسون بيخو تكو وليسودا ونجد أمتا ديرا so هاسو نجلا بدي يون أكوليت تهاسو يمله أنا أما خنيجي ونجمع شيء جدا نتي إلمان أورمو لغان سنجامي خيساهو artistoonni fi ummanni oromoo mara tokkummaadhaaf agartee jaalala dhugaa kan rabbiin waliin nu uume san dagaagsuudha qabnu jidduutti amma akkana waliif kulannee waliin taa'uu khayya fi yaada ofiitiis wal haasawaa fi kan kanaas goone wanni hedduuna gammachiisu khabajaati qoo waliif khanninne sani khabajaati qoo sun jaalala guddaa if keessaa qabdi kanaafu rabbi galanii haa gayu artistoonni keenya keessaa gaama keessummoota jennee artistoota gurguddaa lama qabna qabsaa'oota kan jennuun artist Adam Harun obboleessa kiyya xiqqaa garuu guddaa narraas guddaadhaas jechuun danda'e qabsoo inni qabsaa'aa ture niin dhagaye niin arkaa hedduu dhihoodha walitti kanaafuu welcome biyyee fi amata 41 booda dhufuun taphaa miti namni garii hin dhalanne na fakkaata yeroo salphaa qabsoon qabsaawee akka firiin haa baqaalee agartee wanni haa baqaalee firii qabachuu isii arguu isaa artist Adam artist Elemonis jo artistin Harenunis Jamal Ali fi obboleessa Elemo ofii ibsaa Elemo ani hedduu wannallatti interview irratti ibsaa fa'a arkeetiin gurbaan kun biyya sanatti dhalanne yoggaa interview isaa dhagee akkuma gaariitti afaan akkuma wannaatti yaasaame akka lagaatti baay'een ittiin gammade ifigaa amma opportunity akkanaa anuu argachuun hedduu hojjechuun kee walitti qabamuu keenya artistoota wajjinii fi shamarran keenyaa fi kan hunda kabajaa guddaadha anaafillee haadha warraa kiyyaafillee rabbiin jaalalan dulloomna keessatti haa قبسوا آمين خبجا ولي قبنوا ربي النفا قبسوا آمين خبجا الخيسة جالته الدون جتيتا يا ربي أبكم لقيسه ونو حالة خلي في الدت تناس وجبس آمين بحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا عزيز يا كريم يا الله جل بارك الله فيكم برجع نفس السنتين Excellent.